eh, kana fakkaata. Kana fakkaata. Yoo nageenyi isin badhaadha. Hordoftoota fi jaalatamtoota chaanalii UG Media. Akkuma beekamu barnootawwan teekinooloojii tokko isinii qabadhee dhiyaataa tureera. Ammas wanta qabxii muraasa ta'e hojii wal dachaaneerra. Qabxii lamaan waliin hin laalla. Diqqoo addee an jiru kun neetworkiin waa adda jijjituuf yeroo tokko isinirraa bada. Kanaaf dhiifama isiniin jedha. Wanni nuti ilaallu tokkoffaa irratti saawundii bilbila keenyaa akkamiin akka adjust goonu yookiin immoo akka barbaannetti akka fayyadamnu ilaalla. Achi keessatti immoo qabxii lama kaanya. Inni tokko akkamiin siimii tokkoffaa fi siimii lammaffaa irratti sagalee garaagaraa fayyadamuu akka dandeenyu fi namoota barbaannu irratti immoo sagalee garaagaraa akkamiin godhuu akka dandeenyu ilaalla. Gara barnoota keenyaatti seenuun dura chaanalii UG Media kana subscribe godhuu hin dagatina. Yoo jaallattan like, namoota biraatiif akka dhaqqabu immoo share naa godhuus hin dagatina. Nama haga dhumaatti ossee barumsa kana hordofeef akkuma beekamu boonesii waan jiruuf barumsa keenyaa jalqabnu jedha. Jalqaba irratti akkamiin siimii keenya tokkoffaa fi lammaffaa sagalee garaagaraa godhuu akka dandeenyu waliin ilaalla. Jalqaba seetingii gubbaa seennaa. Akkuma gubbaa irraa mul'atu kan gadi bunnee seetingii gubbaa seennaa. Seetingii irra seenneen duuba saawundi jedha. Asuma irratti hundi qabatu qaddammaa'edha. Bilbilli kiyya kun Infinix Hot 7dha. Kan keessan immoo akkana kallattii dhufuu dhabuu waan danda'uuf bakka sarchii kana gubbatti jecha kana saawundi jedhu kan sarchii godhaatii yookiin barreessaatii barbaada isinii dhufa. Achiin saawundii tunna. Amma siimii lama qaba. Siimii lama waan qabuuf fi siimii sana lamaan iyyuu waamicha garaagaraa godheera. Tokkoffaa irratti laandiskeeppii godhe, lammaffaa irratti FB Lite incoming call godheera. Kanaafuu siimii tokkoffaa fi siimii lammaffaa irratti kan isinii bilbilamu siimiin tokkoffaan kan biizinesii, siimiin lammaffaan immoo kan hanama hundaa ta'uu danda'a. Yookiin immoo siimiin tokkoffaan kan faamilii qofaa ta'e immoo yookiin immoo kan yoo fakkeenyaaf namni viidiyoo kana ilaalaa jirtu hoggansaarroo jiraatte siimii tokkoffaa warra hoggantuutii fi warra isin jalatti argamanuuf qofaaf yoo kennitee raatte yeroo isaan bilbilli kun waajjira bilbilamuu isaa sagalee qofa akka adda baachuuf gargaara jechuudha. Yookiin immoo dhaabbata keetii keessa hojjetan ta'uu danda'a. Namoota hiriyoota waliin hojjetu ta'uu danda'a. Dhimma hojii wal qabatu siimii tokkoffaa yookiin lammaffaa irratti sagalee addaa gootee dhimma biizinesii biraatiif immoo akkas godhuu dandeetta. Fayyadamuun beekaa akka sanii siimii lammaffaa seentanii jiruu dandeettan. Inni lammaffaa immoo qabxii ijoo gara namoota nuti bilbilan sagalee qofa adda baasu jechuun sagalee nama irra hin jira miti yeroo bilbilamu waamichi isaa adda godhu waamicha nama sanii adda godhuu danda'u qabna. Fakkeenyaaf jalqaba maangoona jalqaba yeroo wanta kana barbaadan maangoo qaddanii sarara kamiirra seef godhuu qaddanii gaagura bilbilaa irratti yookiin immoo Amaariffaan qafoo kan jedhamu irra godhuu qaddanii jechuudha. Yookiin immoo haardweerii bilbilichaa irratti siimiirra osoo hin ta'in sisteema irratti foonii irratti seef godhuu qaddanii jechuudha. Yeroo jalqabaatiif seef gootan akka waamicha nama sanii akka sagalee barbaadde irra kaa'atan jechuudha. Fakkeenyaaf haadha ilma keessattuu ta'uu danda'a. Kan haadha mana keessanii ta'uu danda'a. Kan namoota baay'ee walitti dhiyaatanuu biizinesii ta'uu danda'a. Ooyiruu immoo lakkoofsa baay'ee ishuu ta'e tokko sagalee isaatiin qofa fageenya irraa qaama dhiqachuu dandeenya yeroo tokko yookiin immoo hojii qabannee bilbiluu irraa fagaatuu danda'a. Bilbila arjentii deebisuu qabnuuf arjentii deebisuu hin qabne, daddannee deebisuu qabnuuf daddannee deebisuu hin qabne sagalee qofa adda baasuudhaaf akka nu gargaarudha. Kanaafuu jalqabamaan goona gara kontaaktii deemnee seef goona jechuudha. Gara kontaaktii deemnee seef goona lakkoofsa kana yeroo seef goonu immoo waan jenneerra maaltu qaba? Gaagurrattuu qaba jechuudha. Yookiin diivaayisii gubbattuu qaba jechuudha. Diivaayisii gubbatti ta'uu qaba. Yookiin immoo yeroo fakkeenyaaf lakkoofsa haaraa dhuftanii aadi gootan yeroo kun iddoo kana dhuftanii aadi kontaaktii aadi gootanuu akkan aadi gootanuu maa isin filachiisa saving to phone kan jedhu. Bilbilaaf siimii gubbaallee qofa miti iimeelii adireessillee gubbaallee ittiin danda'ama. Fakkeenyaaf yoo bakka kana filannee bakka san kun bakka irratti marsan tuqee xiyya san tuqnu
Maan nuun jedhe filannoo nu as keessaa kan hunda nuuf fida jechuudha. Fakkeenyaaf Google Imeelii 3 qaba. Sadiin irratti filadhee tokkorra seequu danda'a jechuudha. Siimii 2 qaba. Kanaafuu siimiirra yoo goote sagalee siin filachiisu jechuudha. Siimiirratti yoo goote maa hin ta'u sagalee siin filachiisu kontaaktii goonee haa laallu. Fakkeenyaaf siimii irratti haa goonuuti. Kana dhundee filannaa jechuudha. Opshinii kana yeroo goonu maan jedhaa delete share open auto recording. Delete godhi lakkoofsa kana maa qoodi yookiin immoo inni kun natti bilbiluu ofumaa fi haa waraabu sagalee nu haasofnu haa waraabu haa ta'udha. Garuu bilbiluma kana mee isteeppii gafaarra deebuudhaani gaagura irratti haa goonu yookiin immoo diivaasii irratti haa goonu. Amma maal jira foon kontaaktii irra jira. Foon kontaaktii irratti haa goonu. Seevaa jennuuni. Seevaa jenneen duuba maal ta'a? Hangafa kaa opshinii dhunne tudhaa jechuudha. Opshinii kana tudhu maal ta'a? Hangafa filannoo isaa gaabaa miti. Liinkiin qaba delete share jedhee gara gadii irratti irraa ol lammaffaa maal jedha set ringitan kan jedhu jira. Isa innaa tuttu sagalee barbaaddan gaagura irrallee ta'ee faaruu ta'uu danda'a wanta isin barbaaddan kilaasikaalii gargaara ta'uu danda'a aad ringitan kan jedhu kana dabaltanii jechuudha. Bakka wanti nu barbaadnu eega jiru achi deennee maan goona hin filannaa jechuudha. Fakkeenyaaf isa kanarra godhuu dandeenya jechuudha. Garuu kan isa lammaffaa irratti sagalee gochaan isin taa mul'isuuti. Akkamiin akka sagalee isaa jijjiiramu isin taa mul'isuuti. Fakkeenyaaf lakkoofsa kan lakkoofsa annaawwan jedhu kan amma asirra bilbilee sagalee bilbila kiyyaa isa noormaaliiti yookiin immoo siimii tokkoffaarra kan jiru isin dhageessisaa achiin duuba jijjiirree immoo akka inni ta'u waliin ilaallaa jechuudha. Sagalee kanaan dhufa sagalee isaa isin jeeqa baay'ee dhiifama. Garuu isuma kana jijjiirree haala isin taa mul'isuuti. Sagalee isaa fakkeenyaaf isteeppii hangafaa deemuudhaan set ringitan kan jedhu kan adda hin kee jennuuti. Amma immoo isu bilbila kana deebisee bilbilee isin taa mul'isuuti. Asuma wanti isin barbaadu wanta asirra isin taa mul'isu wanta hojiirra ooluu danda'u malee wanta hojiirra ooluu hin dandeenye isin taa mul'isu jechuudha. Namoota barbaannu irra sagalee barbaannu maan godhuu dandeenya adjust goonee kophaasaa godhuu dandeenya. Gara isa dhumaa ka ta'e gara boones warra hagammaa na hordoftanii hagammaa osaan dhaggeeffattan baay'ee galatooma ulfaadha wayyooma isiniin jedha. Chaanaliin kun akka inni guddatu yaadi keessan akkasumas immoo yeroo laayik naa gootan naa laaltan namootaaf naa qooddan yaada karaa keessaallee ifallee yoo naa kennitan lafee duddaa waan ta'eef bifa saniin akka chaanalii kana bira dhaabbattanii chaanalii yuutuubii kanaa akka inni guddatu gahee mataa keessanii akka baattan isiniin jedha. Akkasumas immoo wanni isin hojjetamuu barbaadda yoo jiraate akka asirratti na argitan haga fi beeku hammatee carraa amma jiru kanatti fayyadamee hammatee isinii dhiyeessuu nan danda'a. Gara qabxii boonesiitiif isa dhumaa yoo deemnu keessattuu namoota dubbisarratti dabarsitaniif bilbila fayyadamtanii dubbisarratti dabarsitaniif ta'awwanni kun inni sun maal yoo jenne adoo dubbisaa jirru namoonni nuti bilbilan bilbili keenya vaapireetii yookiin immoo saayilentii yookiin immoo filaat moodii ta'uu danda'a. Sadiin keessa tokko goonni dubbinyaa jechuudha akka namni nu hin jenne vaapireetiin immoo nu jeeqa sagaleen nu jeeqa garuu saayilentii ta'ee simaan ta'uu danda'a gubbatti bahee nu jeequu danda'a jechuudha. Gubbatti bahee ijaan arguu dandeenya. Ilaa waan dhaggu tokko xiyyeeffannoo nurraa waan fudhatuufi amma akka barataa tokkotti dhiifama bilbila tola kan seene amma akka barataatti ani yeroo dubbisuu barbaadu anaa dubbisa jiruun namoonni gubbaan seenanii na jeequu danda'an. Namoonni gubbaan seenanii yeroo an fakkeenyaaf isa kana banee isin taa mul'isuuti maatiirra tokko banee isin taa mul'isuuti. Yeroo akkanaan banee dubbisutti namoonni natti bilbiluudhaan na jeequu danda'an jechuudha. Yoo ammaa hin godhin yoo ani waa wayiin cufin yookiin immoo siisteema wayiin godhin garuu appilikeeshiniin kun kan ittiin dubbisaa kun WPS jedhama akka wanta biraa wajjin konfiiziin ta'een kun isa kanaadha. Isa kana jechuudha WPS Office jedhama. Yeroo upgrade godha. Kanaafuu yeroo isaan dubbisu amma wanta wayii baneera. Isa kana irratti bilbiluma hangafaatti haa bilbiluuti. Garaagarummaa jiru laalaa akka deemnuufi wanta akkana fakkeenya isin deemsisuuf jechuudha.
dubbisaara amma ani maal ta'e seenee gubbaanii seeneera jechuudha. Garuu akka hin jeeqamne maal godhuu qaba? Garuu bilbilli kos cufaa ta'ee namoonni bilbilli kos cufaa ta'ee akka hin dhiphanne booda yeroo dubbisee irraa ba'u akka bilbilli san deebisuu danda'u bilbilli naa seenaa garuu akkanatti hin mul'anne godhuudhaaf maal goonaa gadi bunnaa saayilentii irra kennaa jechuudha. Isii tana jechuudha. Isii kun amma tokkisan hin dhaabne ibsinaa achiin dubbisa keenyatti deebinaa garaagarummaa jiru amma ilaaluuti. Akka sagaleen dhagahamu bilbila koorratti bilbilameera waamaa jira. Kun bilbila lammaffaadha waan ta'eef amma tunni ilaaluuti iskiriinii isaa gubbaarra maal ta'e jira bilbila seenaa jira. Garuu ana bira maal ta'e hin jiru mul'ataa hin jiru jechuudha. Yeroo dubbichanuu akkana ta'uu qaba. Akkanarra yoo dubbistan ta'e mul'ata gubbaarratti. Isa diimaa kana dhoksuu qabdan jechuudha. Dhoksuudhaaf iskiriinii qofsuuta takkattii tokko jechuun kiyya akkana diimaan kunii fi hajaa dhufeera miti. Akkas ol harkinyee dhaabu hin dhaabataa jechuudha. Hin dhaaba jechuudha. Gubbaarra hin mul'atan maan duuba ka dhufu jechuudha. Kan maan duuba dhufu maa hin ta'u gubbaarratti hin mul'atu jechuudha. Bifa kanaanii bilbila keenyaa yeroo dubbinyu saayilentii goonee yookiin immoo jeeqamiinsa irraa ala bahuudhaaf nu gargaara. Namoota dubbichan kun hin fayyada. PDF illee hin danda'ama. PDF jechuun PDF readerii illee hin jira. Isallee hin danda'ama. PDF readerii illee isa kanaan jechuudha. Kanallee akkasumadha garaagarummaa hin qabu. Isan dallee appilaayin ta'a. Hagamma waan wajjin turtaniif baay'ee galatoomaa horaa bulaa deebanaa. Yeroon kuni yeroon qaalii ture. Yeroo keessan naafnetii waan wajjin turtaniif ammas irra deebiisin wanni isin jedhu chaanalii YouTube UG Media subscribe godhaa. Eega subscribe gootanii booda mallattoo batanii yookiin immoo batanii beelii mallattoo bilbilaa tuquudhaan yeroo hunda viidiyoo isinii gadhiisu yeroo an gadhiisu isin bira akka bahu isinii godha waan ta'eef subscribe godhuun dagatinaa namoota illee share naa godha ulfaadhaa wayyooma.